Inni hundee isaa magaalaa Andaaluusiyaatii fi hayyuu musliimaa akkasumas balaliisaa jalqabaa hayyuu kalaqaa fi nama jabaa ture. Hayyuun kun Abbaas ibnu Firnaas jedhama. Inni Andaaluusiyaa ummata Kordoobaa maatii Berber irraahi ture. Kordoobaatti baratee achumatti guddate. Abbaas ibnu Firnaas nama saayinsii fi aartii kan ture yeroo ta'u, dameewwan saayinsii adda addaa hedduu irratti cimaa ture. Falaasama, keemistirii, astiroonoomii, herregaa fi afaan Arabaa kan horate yeroo ta'u, kanaaf umrii dargaggummaa isaatti ogeessa Andaaluusiyaa jedhamee yaamame. Ibnu Firnaas nama bal'isee yaaduu fi nama waan hunda salphisee yaadu ture. Inni yeroo ijoollee turetti footoo kaasuu jaallata. Kana malees ogummaa hedduu argachuuf fedhii guddaa qaba. Amanamtoota Banuu Umayyaa fi hambara Al-Amraa keessa Al-Hakam ibn Hishaam ilma isaa Abdurrahmaanii fi ilma isaa Muhammaditti dhiyoo fi walalee isaa mana murtii keessa ture. Ilmi Abdurrahmaan Al-Hakamilleen barsiisaa astiroonoomii jedhamuun fudhatama argate. Isaanis Hakim Al-Andalus jedhanii isa yaamuu turan. Abbaas ogummaa aartii muuziqaa fi astiroonoomii isaa malees Andaaluusiyaa keessatti dhagaa irraa qalaasaa fi hoddaa nama tolchu ture. Jaarmeyni mana Ibnu Firnaas bifa samiitiin urjiilee, duumeysa, aduu, ji'aa fi pilaaneetotaatiin haala ajaa'ibaatiin diizaayina kan godhame ture. Yaadni samii irra bararuu yaada Ibnu Firnaas keessaa isa jalqabaati. Inni shimbirroota sirriitti ilaalaa ture. Akkaataa shimbirroon itti barartu irratti hubannoo gahaa qaba ture. Ibnu Firnaas bararee yaaluu barbaade. Baallee uffatee gaara irraa utaale. Haala saniin karaa dheeraa deemuu danda'ee jira. Garuu wayita karaa dheeraa deemee booda ni kufe. Kabajaa nama kanaatiif Liibiyaan maqaa isaatiin chaappaa poostaa baaftee ture. Kana malees buufatni xiyyaaraa tokko kaaba Bagdaad irratti maqaa Abbaas ibnu Firnaasiin baafame.